Harri dilbataa gayya 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaarraan gabaasa tarkaanfii qabannee dhiyaanneerraan gabaasa kana waliin ani falmataa lammiiti. Godina Arsii Bahaa Naasakoo keessatti waboon diinaa leeluu beeksise. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaan hagayya 2026 godina Arsii Bahaa Naasakoo ganda karra duubaa iddoo addaa Aliibaar jedhamu keessatti loltoota bilxiginnaa yeroo dheeraaf uummata nagaa aarsaa turte iddoo teessuma isheetti marsuun tarkaanfii irratti fudhate. 3 irraa ajjeesuun 1 madeessee qawwee boodattafaa 3 irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Tarkaanfii laalessaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Keessatti abbaan qabeenyaa tokko qabeenya guutuu saamamuun yeroo dheeraaf hidhamee dararamaa jiraachuun himame. Aanaa ammayyaa keessatti ergamtoonni bilxiginnaa namoota qabuun achi buutee dhabamsiisuun himame. UN Libaanos keessatti diigamiinsa Israa'el geggeessaa jirtu baay'ee yaaddessaadha jedhe. Har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin yoo turtan odeessa kanaaf kanneen biroo argattu. Aanaa Daalleewwaa Baraa keessatti kaabinoonni bilxiginnaa maqaa gibiraa fi nyaata waraanaa jedhuun saamicha raawwatan jabeessuun ifoome. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daalleewwaa Baraa magaalaa Qaaqee ganda duwwaa 1 fi duwwaa 2 keessatti kaabinoonni bilxiginnaa maqaa gibira nyaata milishaa fi buusaa gonofaa jedhuun daldaltootaa fi namoota dafqaan bulan hunda afaan qawween doorsisanii saamaa jiraachuu jiraattonni gamasii har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeran. Bifuma kanaanis adoolessa 2026 irraa eegalee kaabinoonni PP manneen hawaasaarra deemuun dukkaana, mana nyaataa, iddoo bunaaf shaayee, daandii irra akkasumas gabaa keessa naanna'anii maqaa garaagaraan nama tokko irraa qarshii 2,500 guuraa jiraachuu itti dabaluun eeranii jiru. Akka jiraattonni yaada isaanii har'aata biyyoolessa Oromiyaaf himanitti kaabinoonni PP aanichaa gibira funaanan kana dura bara 2018 akka impaayerettiitti bara 2017tti guuranii kan turan. Inni ammaa immoo lafa duwwaatti kaffaltiin duraanii ni haqame jechuun haaraa kaffalchiisaa jiraachuu fi namoota hin qabne ammoo mana daldalaa jalaa saamsaa jiraachuu akkasumas qabanii mana hidhaatti darbataa jiraachuu dubbatu. Kufaatii dinagdee hamaa impaayeretti mudaterraa oolchuuf jecha lukkeeleen PP goleewwan Oromiyaa mara keessatti uummata ofiifuu qaala'insa jireenyaatti muddamee jiru maqaa garaagaraa dhahatanii nagahee seera qabeessa malee uummata Oromoo baaf gala dhorkaa jiru. Aanaa Daaboo Haannaatti rakkoo ergamtoonni bilxiginnaa uumaniin hawaasni tajaajila ibsaa dhabuun rakkoof saaxilaman. Bal'ina isaaf jaalwabii biyyaa. Godina Buunoo Beddellee aanaa Daaboo Haannaatti rakkoo ergamtoonni bilxiginnaa uumaniin jiraattonni tajaajila ibsaa dhabuun rakkoof saaxilamanii jiraachuu jiraattonni ONM dubbisee addeessan. Magaalaa Tuulama jedhamu irraa jaleewwan bilxiginnaa itti yaadanii ji'oota 6 oliif ibsaa jiraattota irraa balleessuun hawaasni midhaan nyaatu daakkachuuf kiiloomeetira 13 deemanii rakkoo ulfaataa argaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni magaalichaa himanitti ibsaan ergaa nurraa badee ji'oota dheeraa lakkoofseera. Namoonni mana baaburaa ibsaa qabanis akkasumatti gibira humnaan olii kaffalu bakka itti bilbila guutan illee hin qabnu qaamolee mootummaa yoo gaafanne maqaa nuti keessa hin jirree nuuf baasuu jedhu. Kana malees mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa keessatti barnoota ICT barachuuf barattoota irratti dhiibbaa uumuun hojii baruu barsiisuu gufachiisuu fi qaamolee mootummaa caasaan jiranitti iyyatanis deebii tokkollee dhabuun rakkoo ulfaataaf saaxilamuun dabaluun ibsameera. Mootummaan gabroonfataa bilxiginnaa afaan qofaan akka waan uummataaf dhimmotti waltajjii fi miidiyaan ololuu malee guutummaa Oromiyaa keessatti tajaajiloota bu'uuraa hawaasni dursa argachuu qabu dhabsiisee gidirsaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Abbaay Coomman keessatti abbaan qabeenyaa tokko qabeenya guutuu saamamuun yeroo dheeraaf hidhamee dararamaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalur Gufaa Diinaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman keessatti abbaa qabeenyaa tokko qabeenya guutuu saamamuun yeroo dheeraaf hidhamee dararamaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraataa magaalaa Fiincaa kan ta'e obbo Korreentii Tabasaa Galataa jedhamu qabeenya isaa miliyoona 10 olitti tilmaamamu loltoota faashistii Abiyyi Ahimadiin saamamuun. Wayita ammaa kanas waajjira poolisii aanichaatti hidhamee ji'oota hedduuf dararamaa jiraachuun ibsameera. Obbo Korreentiin